harka fuunii akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii koo kan taatan marti keessan sooreyyiiwwan koo jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii saayitii kana keessanii qabeenya hin tilmaamamne fayyaa waan qabnuuf hundumni keenya iyyuu sooreyyiidha jedhee kana namni lakkii yaada kee kanaan nama morma jedhu jiraate immoo saanduqa yaadaa yookiin comment box jalatti naaf barreessuu danda'a. Meetaa jabbiin torbanii isin biratti maal fakkaata na biratti dansaadha. Egaan akkuma inni gadda isiniif kaasee qophii manneen mammaaksaarraa jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Viidiyoo kana hanga xumuraatti yoo daawwattan gaa'ela keessan, barnoota keessan, karoora keessan, jiruu keessan waan gara fuulduraatti galmaan ga'uudhaaf karoorfattan hundumaa keessatti waaqaa gaditti barumsa guddaarraa argattu jedheetan yaada. Maarree isinirraa kan eegamu viidiyoo kana hanga xumuraatti daawwachuu duwwaadha. Ergasii booda yoo isinis tole laayik godhaa, akka nama biraa bira barbaaddan immoo sheer godhaa. Subscribe godhaa, mallattoo bilbilaa yookaan alaarmii kana gochuun isiniin jedhagan. Egaan gara mammaaksa kootti darbuudhaan fuula dura waan tokko akkana hubattanan barbaada. Haasaa koo keessatti gammaddanii, kolfitanii, bohaartanii haasaan isaa akkam namatti tolaa dhugaa jettanii darbuu duwwaa osoo hin taane jireenya keessan yeroo darbee irraa muuxannoo fudhattanii isa gara fuulduraatiif barumsa argattanii jijjiiramtanii adeemsa akka itti fuftan waanan barbaaduuf ergaasaa keessa gadi galtanii akka dhaggeeffattanan isiniin jedha. Mee gara mammaaksa koos jalqabaattan seena. Yeroo tokko namicha buufata xiyyaaraa keessatti xiyyaara qulqulleessuudhaan qacaramee maatii isaa jiraachifatu tokkotu ture jedhama. Namichi kun yeroo dheeraadhaaf buufata xiyyaaraa sana keessa hojjechuu isaarraan kan ka'e namichi xiyyaara balaliisus hojjettoonni kellaa sana keessa yookaan mooraa sana keessa jiraatanis itti gaafatamtoonni mooraa sanaas dhibba isa amanu ture jedhama. Akka carraa ta'ee gaaf tokko xiyyaarri tokko bakka biraarraa balali'ee dhufee mooraa sana keessaa yookaan dirree sanarra gaafa buufatu namoonni xiyyaara sana keessa turan shaanxaa isaanii waan qaban hundumaa fudhatanii gara mana isaaniitti sokkan. Namichi xiyyaara sana balaliisus namicha sana waan amanuuf akkuma beekamu qulqulleessii jedheetu itti kennee laaqana isaa nyaachuu dhaqe. Namichi kun akka amala isaatii seeneetu bakka namoonni taa'an qulqulleessee ergasii booda erga isa xumuree gara iddoo balaliisisaan yoo taa'u sanaatti darbee qulqulleessuu dhaqe. Yeroo kana namichi xiyyaara balaliisisu sun kitaaba akkas jedhu tokko bakka taa'umsa isaasitti dhiisee bu'ee ture utuu dubbisu. Jalqaba yookaan mata duree isaarra fuula duraatiin karaa alaa akkaataa itti xiyyaara balaliisan duraaf duuba isaa barreeffama jedhu qaba ture kitaabni dhiisee achirraa bu'e. Namichi kunis isa qulqulleessuu dhaqe dhiiseetu gammadeedhuma kitaaba sana lafaa ol kaasee gaafa fuula isaas jalqabaa dubbisu akkaataa ittiin xiyyaara balaliisisan duraa fi duuba isaa barreeffama jedhu arge. Utuu waan tokko hin xiinxalin itti yaadin akkas gaafa inni galagashee fuula lammaffaa banee ilaalu maamiltoota keenya xiyyaara kana akka inni balali'uuf kaasuudhaaf yookaan mootora isaa sochoosuudhaaf halluu magariisaa haa tuqani barreeffama jedhu arge. Oo jedheetu gagammadee eessa jira magariisni jedhee dhaqeetu magariisatti bu'e. Yoona kana xiyyaarri mootorri isaa ka'e reechuu jalqabe. Namichi hin gammade. Ittaansuudhaan fuula sadaffaarra isa jiru akkas galagashee gaafa inni ilaalu xiyyaarri kun akka balali'uuf qophii haa taasisan gara fuulduraatti deemanii ho'isan kana gochuu yoo barbaadan immoo halluu keelloo haa tuqan barreeffama jedhu arge. Ammas gammadee utaalee dhaqee halluu keellootti bu'e. Xiyyaarri kun gara fuulduraatti adeemuu jalqabe. Maali joo bakka duruu waanuma salphaa akkasiitu na jala miliqee ture waaqni siyaa eebbisu balaliisisaa nanaadhee gammadee ammas fuula afuraffaa asii achi gaafa inni galagashee ilaalu barreeffama akkas jedhutu ture. Xiyyaarri kun akka inni qilleensarra ka'ee balali'u hin barbaadu yoo kana hin barbaadu ta'ee halluu diimaa kanatti haa bu'anii kan jedhu arge. Kanatu salphaa kanatu ulfaataadhaare maal kana hunda utu qeeradhee fuudhee dhaqee halluu diimaatti geetteem godhee bu'e. Yoona kana xiyyaarri qilleensarra kaatee sokkite. Waan isiniif galuu qabu hamma yoonaatti namichi kun kitaabuma sana dubbiseetu waan kana hunda gochaa jira malee hin beeku isiniin jedheera xiyyaara qulqulleessuudhaan jiraata. Fuula shanaffaa gaafa achi as galagashu waan jireenya isaa keessatti yaadee hin beekne waan isinis hin ta'aa jettanii hin yaadneetu isa mudate. Barreeffama akkas jedhu dubbise fuula shanaffaa gaafa akkas galagashee dubbisu. Kabajamaa jaallatamaa maammila keenya. Duraa duuba akkaataa ittiin xiyyaara balaliisisuu jedhu hanga ammaatti kan isin dubbiftan asuma irratti raawwata. Fuula itti aanu dubbisuudhaaf kitaaba kutaa lammaffaasaa kan kana fakkaatu bitanii haa dubbifatanii kan jedhu arge fuula shanaffaa irratti. Ilaalaa namichi kun waan tokko hin beeku ture. Tokkoffaa irratti akkamittiin akka mootora kaasan
lammaffaa irratti akkamittiin akka gara fuulduraatti deddeemsanii ho'isan, sadaffaa irratti akkamittiin akka balaliisisan arge. Dhuma irratti garuu inni akkamittiinan xiyyaara kanaa qubachiisa kan jedhutu jira se'e. Gaafa inni shanaffaa irraa dubbisu maal kan jedhutu itti mul'atan isiniin jedhe. Kabajamaa maamila keenya. Akkaataa itti xiyyaara balaliisan duraaf duuba isaan gadu hanga yoowwanaatti waan dubbiftaniif galatoomaa. Kutaa itti aanu argachuudhaaf kutaa lammaffaa kitaaba kanaa bitadhaatii dubbisaa kan jedhutu isa mudate. Yeroo kana namichi waaqaaf lafatu itti dukkanaa'e. Lafa lixu dhabe. Jalqabuma isaa ilaale malee xumura isaa utuu hin ilaalin deemsa eegale waan ta'eef lafa lixaatutti dukkanaa'e jechuudha. Maal isiniin jechuu barbaadeni? Kanarraa wanti isin hubattan namoonni baay'een adeemsa isaanii keessatti xumura irratti maaltu na mudataa waan jedhu hin xiinxalan. Gaafuma ka'an waanuma argan ija kaawwatanii waanuma argan irra ija kaawwatanii gammadanii adeemsa jalqabu. Gidduu kana maaltu jira? Xumurarra maaltu jira? Maaltu na mudata wanta jedhu hin xiinxalanii jechuudha. Akkaataa kanatti socho'uudhaan akka namicha xiyyaara qulqulleessu sanatti socho'uudhaan namoota baay'eetu utuu hin milkaa'in hafee karaatti hafe. Waan uumamaniif irraanfatanii hedduutu kaayyoo silaa karaa irra deemuun isaaniif malurra osoo hin deemin akkasumatti junuunfatanii gaa'ilatti seenuudhaan, junuunfatanii hojii garaagaraatti seenuudhaan, junuunfatanii wantoota isaaniif hin malletti seenuudhaan xumura isaanii kan fokkisiisan hedduutu jira. Kanaaf mammaaksa kanarraa waa hedduu barattu jedheetanan yaada. Bor waan eegaltan, waan hojjettan, waan karoorsitan irratti jalqabumti isaa duwwaan bareedee jettanii ittiin seenaa xumurri isaa garamitti nageessaa kan jedhus yaada. Isa jedhu isiniif kaasuu barbaadeen. Gaaf tokko immoo namoota harka qalleeyyii ganda namaarra deemanii waan argatan kadhatanii isa argatan sanaan maatii fi ofii isaanii jiraachifataniin jiraatan lamatu tureedhama. Jarreen kun lamman gandarra deemanii kadhachuudhaan walaa fakkaatan malee akkaataa isaan itti garaa isaanii keessatti yaadaniif sammuu isaanii keessatti xiinxalanii wantoota irratti amanan garaagara ture. Amala waliin fakkaannee qabu ture. Inni tokko yeroo kadhatanii gandarra deemanii waa fudhatanii deebi'an iyyuu isheen amma argadhu kun yeroodhaaf muraasa waan aangootu. Anaaf waaquma naa wayya. Waaqayyo gaaf tokko na jijjiiraa. Kan akka waaqayyoo hin jiru jedha. Inni sassataan tokko immoo maal jedha seetanii? Ammatti of gowwoomsita moo nama gowwoomsita? Waaqayyootu si jaallata ta'e otuu si beeka ta'e maaf kadhattuu godhee si uumu? Ergitoo ta'eeyyuu immoo hamma yoonaatti sin jijjiiru ture. Waaqayyo sin beeku of hin gowwoomsin. Kan akka sooressootaan jiru kan akka namaan jiru. Anaaf sooressa naa wayya dhiyaasa. Utuu akkas jedhanii waliin falmaa deemanii namichi sooressa tokko isaan dhagaa dudduuba isaaniitiin utuu deemu. Gaafa kan akkas naannanii gaafa dhaalanii sooressichi dhagaa jira. Namittiin isheen sassattuun sun silaa abshaala. Erga akkasituun akkas jedhu waan dhageef waan gaashaanaa kennuun isaa nafottee teessee yaaddeetu kottu maaliif gandarra deemnee kadhachuurra mana sooressa kanaaf fuuldura dhanneen tokkicha teenyeen kadhannu. Namichi kun yeroo gadi ba'uuf yeroo ollitu waa muraasatu nutti darbateeyyuu suni guyyaa guutuu gandarra naannoo bee kadhachaa oollu caalaa maatii keenya waan ittiin jiraachifannu nuuf kennaa ittiin jedha namicha sanaan. Lakkii namicha nana sooressa tokko teenyee harka laalaa oolurra maal ta'a yoo ishee marganne gandarra naannoo bee kadhanneen naan hin ta'uu ittiin jedha. Hiriyaasaati yeroo dheeraa waliin kadhataa turaniif kottu gaasha ta'uu wajjiniin dhaqee mana sooressichaarra inni waaqayyotti amanu karaa harka mirgaa inni sooressorra ija isaa kaawwatu immoo karaa harka bitaa ta'an. Yoona kana namichi sooressi sila bakkee deemaa ture boonee gara mana isaatiitti ol seenuu gaafa ni dhufu. Namitti isheen sassattuun sun kanumta akka sooressaa jiraa utuu sooressoon hin jiran ta'e silaa yoona afuurri keenya nu keessa hin jiru ture. Uumamni yoona isaanumatu nu uume taa'aa ilaataa jettee haasofte. Abeet sooressaa lubbuun isaanii hafuudha. Maquma sooressootaatiif jiran anaafu tokkumtee sooressuma naa wayyettee sagalee ol kaaftee haasofte. Inni waaqayyotti amanu sun immoo isa dhaggeeffate. Of hin gowwoomsin waa hundumtuun darba kan akka waaqayyoon jiru. Waaqayyo tokkichumaan asiina kaasuu danda'a asiisi kaasuu danda'a waan ta'eef anaaf waaqa naa wayyo waan fedhe nattaafu maleedha. Yoona kana sooressi dhaga'ee mar'umaansaa isa gubateera cal jedhee ol seeneetu waan tokko murteeffate. Namitti ishee balbala koo dura teessee sooressaa mannaa waaqa wayya jettu kanoon qorichan qotuuf ta'e mar'umaa makeensi gubadheetu dhaqee hojjetaa mana isaa keessa jiru kan sila isaa wajjiniin deemaa ture. Dhageesseetta mini namittiin ammala teessu waan isheen haasofte. Kottu dhaqiitii keekii guddaa tokkoo fi moofaa carqii yookaan maarraba isa jedhan sana bitii kottu waan ani jedhu natu beekaa dheere. Namittiin fiigaa dhattee maarraba tokko keekii guddaa tokko bittee dhufte. Yoona kana sooressichi maal godhaa? Namitti ishee ulaa dura teessee sooressota jettu sana gammachiisuudhaaf jedheetu keekii sana garaasaa boddossee keessaa baasee warqee birrii hamma natti hin tilmaamamne keessa kaa'ee keekicha deebisee irra dibee lafa kaa'e. Maarrama sana immoo as naa kenne gaafa itti kennu maarrama sana irratti immoo maallaqa muraasa hidhee amma akkas godheen hojjetaa isaatiin namicha sooressota wayya jedhe silaa sana dhageessitti dhaqii keekii kana kenniif warqee as keessa jiruuni mana isaaf
bultoo isaa jijjiirate sooressoota wayyaa akka jedhetti akkuma nutti amanetti fiixaan boomsaa argatu. Namichi ishee karaa harka bitaa teessu waaqa wayyattu kan immoo birrii isa maarramatti jiru kana kenneef boris deebitee as taa'uun isheen kanuma fudhattee galti waan ta'eef jedheen. Ishee hojjetichi dhaqee akkuma inni ajaje kanan jenne ilaa hoo gooftaan keenya siif kana si ergee namicha isa karaa harka birgaa taa'utti isa waaqayyotti amanutti maarama kenne namicha isa karaa harka bitaa taa'u sassataa sanaaf immoo keekii keessa warqeen jira gaa keekii akka itti hidhatu. Namichi inni sassataan sun akkuma keekii argeen fuula isaa guluun anas taa'een sooressa jajaa oole keekii birrii 100 guunne natti hidhatan maal kun jedhee ni naare keessa isaa gubate. Akka ittiin hin yaadne garuu namicha sanatti namichi sun immoo maallaqa isaa achitti hidhamtee jiru argee waaqayyo si haa galatu waan naa laatteef ittiin jedhe. Gaafa akkas naanna'ee ilaalu namichi sun aaree banbanaa jira. Maal taate buleessa koo maal taate siif maallaqa siif ergan kuraanaaf keekii waan mana kanatti kenne jig minaam jedhee gaafa naaru namichi sun immoo silayyuu maatii isaa ittiin bulfachuudhaan malee ittiin sooromee ittiin waa ta'uuf hin barbaadu waan ta'eef maal obboleessa koo maa gaddi tare maallaqas gargariirannee keekis gargariirannaa kottu ittiin jedha. Hin barbaadu yoo na jaallatta ta'e maallaqicha naa kenni keekii kana fudhadhu jedheen. Ishi gaara rakkoon qabu si muufachiisuurra hiriyaa yeroo dheeraa waliin turre dhadheetu keekii sana harkaa fudhatee maallaqicha kennaafi. Yoona kana ana maallaqa koo harkaan qabadheera hin galu yoo barbaaddeeti gara mana keetti gali dhaqii keekii kee maatii keetiif kennettee namittiin achuma teessee kadhachuutti kaatu. Ishi gaan deebi'een dhufa dhaqee maatii kootii kennee gaafa gara manaatti galu keekii gaafa gargarsaa qanii warqee maallaqa hammanan jedhamnetti tilmaamamutu keessa jira. Yoona kana namichi gammadeen sirbe unu taale dhaqeetu warqee isaa gurguratee maatii isaatti jijjiirate. Utuu kanaan jiranii gaafa bari'u namichi sooressi sun xixxiixaa namichi ishee sooressa wayya jette sun yoo nagaa darbeeraaf warqee ishee gurguratteetti ishee iyyattiin kun har'ase gaan na karaa dhuftee ulaa koo dura jirti jedhee gaafa inni gadi bahee karaa harka mirgaa ilaalu namichi inni waaqattamanu sun na waaqa wayya jedheen jiru. Gaafa gara harka bitaa akkas ilaalu ishee sooressa wayya jette sana jira. Maal namicha nana ammayyuu as jirtannaan maal eessan naqaree gooftaa kootuu sin jirtanii ulaa keessan duraa eessan naqannaan. Kaleessa koo waan akkasiin siif ergee maa akkas akka gootanaan lakkii anoo wal geeddaree namicha sanaafan kenne inni maallaqanaa kennan. Dhuguma namicha sanaaf waaqa wayyachuudha siif sooressuma si wayyachaa nagaatti asuma taa'eetu bira darbee jechuudha. As keessatti wanti isin hubattanii inni waaqa wayya jedhe akkuma jedhe waan gaashaa argate. Namicha sanaaf akkuma inni jedheeyyuu waaqatu caalaa. Siif garuu sooressumatu caalaa asuma taa'ee anassii caalaattiin jedhe namichi. As keessatti maal hubattu? Inni horiirra ija isaa kaawwate inni warqeerra ija isaa kaawwate gara fuulduraatti ganaa waan biraan argadha jedhee yookaan immoo inni argadhe kun nan ga'u jedhee waan tuffateefi akkuma namarra ija isaa kaawwate balbaluma namaa duratti hafe. Inni waaqarra ija isaa kaawwate sun garuu fudhatee sokkee dhaqee ittiin maatii isaa fi ofii isaa jijjiiree jedhama. Kanaaf bara jireenya keessanii keessatti waan isin mudatu hin beektan wanta lafa kanarratti hafurra ija keessan hin kaawwatina. Waan darburra ija keessan hin kaawwatina. Waan waaqayyo isiniif godhe immoo hin beektanii waan isinitti hidhatamu irratti illee gaaffiin dhiyeessina. Waan naaf laatteef situ beeka waaqayyo si haa galatu. Situ naaf kenne gaa. Xinnatus guddatus ati naaf eebbiseedha fudhaati irraa agalagalaa dhaqaati waan barbaaddan ittiin godhadhaa malee inni kun naan taane kun waaqa biraa miti waan ta'eef waan kana caalu dhufaa qo'attanii utuma isin eeddanii eebbi keessan isheen kara xinnoo dhuftee isin eebbisuuf turte sun isin bira darbi jechuudha. Kanaaf egaa mammaaksiin guyyaarraatiif qabadhee dhiyaate kana lammanidha. Yoo irraa barattaniif ta'e saanduqa yaadaa jalatti naaf barreessaa. Gara fuulduraatti jajjabina akka nuuf ta'uuf wantan dogoggore waanan isin mufachiisoo jiraate saanduqa yaada jala naaf ka'a. Viidiyoon kun yoo isinitti tole dakare laayik godhaa. Nama biraa akka ga'u barbaadan sheer godhaa. Subscribe gochuun irraanfatinaa YouTube chaanaalii ayyaana kan yeroo baay'ee subscribe isaa gadi bu'aa deemaa jira. Taayimochiin isaa gadi bu'aa deemaa jira. Maaliif akka ta'e garuu hin beekamu. Kanaaf subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedhaa maatiiwwan waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Torbee labraadhaan hanga walitti deebinutti nagaatti tura.